Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu daawwattoota keenya akkam jirtu. Baga waaqayyo eegee guyyaa kanaan sin ga'e isiniin jenna. Har'a akkuma kana dura waada isiniif gallee turre nama baay'ee isin jaalattan faarfannaa isaatti baay'ee boqottan baay'ee eebbifamtan tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Faarfataan kun eenyudha jettanii shakkuu dandeessu. Kanaaf maqaa isaarraa kaasee of ibsa inni Sool baga nagaan gara istiidiyoo keenyaa dhuftee gooftaan bara baraa si eebbisu. Mee daawwattoota keenyaaf maqaa kee irraa kaasitoo akkasumas seenaa dhaloota keetii isaaniif nuuf ibsi. Eshi isinis lafa kanatti naaf yeroo keessaniif guddaa galatooma. Maqaan koo faarfataa Solomoon Alamuu Galataan jedhama. Abbaan koo Alamuudha, haati koo Biraandiidha jedhamti. Obbolaa ja'a ta'anii dhalanne. Inni hangafaa biroo Alamuu jedhama. Inni lammataa Biniyaam Alamuu jedhama. Inni sadaffaa immoo Solomoon Alamuu jedhama. Ishiin arfaffaa Bilisii Alamuu jedhamti dubraadha. Inni gara warreen gara dhumaarra jiran lakkuu dhalatanii Abdiisaa fi Ambisaa jedhamu isaanii. Akkasitti dhaladhee naannaan itti dhaladhee godina Shawaa Lixaa naannoo magaalaa Sayyoo irraan ba'ee Jibaat bakka jedhamutti dhaladhee jechuudha. Naannaan ishee Jibaat jedhamtee beekamti. Iddoon nuti keessa jiraannu immoo Qaqaroo Jibaat jedhamti. Naannaa sanatti dhaladhee. Okay, gooftaan bara baraa si eebbisu. Egaa namoonni baay'een faarfannaa kee baay'ee jaalatu, baay'ee dhaggeeffatu. Mee otoo gara faarfannaa kanatti dhufin dura dhalachuu kee irraa kaatee jalqabatti akka abboonni jedhanitti wayii immoo akka maatiin kee jedhanitti Solomoon nama waaqayyo kaayyoo guddaa irraa qabuu fi akkasumas mormii cimaa keessa darbee ulfina waaqayyo nama himaa turedha. Dhalachuu isaati irraallee kaasee mormii ture jedhu albeemee kee tokkoffaa irratti ilaalee jira. Sana booda sana dura akkam ture mee dhalachuu kee irraa kaasee mormiin ture maa inni moo'ichi waaqayyo siif laate moo maa inni sadarkaa kanarra akka geessuuf kaasee taasise kalee sadiin akka iddoo kanaatiin geenyeef chaalenjii guddaa keessa akka itti dabarsu taasisee ture. Mee kakuu waaqayyo dhalachuu keetiin dura turee fi sana booda wanti ta'e mee wanti dhugaa baatu yoo jiraate. Kun seenaan dhugaa ta'an kan abboota naannoo korraa argadhee fi abbaan koos akkasumallee akka wonkoo fa'aa natti himan seenaa tokko tokko nan qaba. Innis akkaataan dhalachuu koo dura osoo hin ga'iin akaakayyuu kootu wangeelaa faarsaa kan falaa ture. Sana booddee gara biyya Jibaat jedhamu kanatti galanii achitti maatii hedduu horanii isaan keessaa abbaan koo gara dhumaatti argama. Dhiirota keessaa gara dhumaadha jechuudha. Waaqayyo gaafa akaakayyuu koo fudhachuuf jedhu waaqayyo waan tokko itti himee ture. Karaa raajotaa akkas jechaanii ture. Dibata sirra jiru kana dhala keenan baasa jedhee waadaa galaafii ture. Sana booddee akaakayyuun koo gara waaqayyo deemanii biyya lafaarra darbanii jechuudha. Kanarraan kan ka'e abbaan koo waldaa makeetti guddate. Waldaa keetti guddate in faarfataas ture. Kennaa faarfannaa qaba. Meeshaa durii, meeshaa aadaa masiinqoodhaan faarfataa ture. Abbaan koo erga guddate konferensiin waldaa Biraana Kiristoos Kombolcha kan jedhamu keessa turan maatiin koo. Gaafa tajaajiltoonni konferensii affeeramanii achi dhufanii ergaa tokko otoo hin dubbatiin hin galani. Innis waaqayyo biyya kana kan ittiin kaasu nama tokkoon isiniif laadha jedhee. Nama tokkotu ka'aa dibataanii. Namni kun qaamaan xiqqaadha garuu dibate irra jiru guddaadha jedhanii raajonni gaafa dhufan haasa'u. Bakka raajiin kamtu gaafa dhufe ergattii kana otoo hin dubbatiin hin galu. Waldaa sanaaf ergaa kana dhaamanii deemu. Bakka ergaanuma kana kaasu. Ergaan kun amaleeffatameera bakka keessa darbee. Raajonni dhufan kamtu waan dubbatanii. Amaleeffatamaa deeme ergaan kuni. Sana booddee abbaan koo haadha koo kana fuudhee obboloota koo kan hangafaa erga godhataniin booda ani gaa sadaffaa irratti argama. Otoo isheen garaatti na baattee jirtu maaziriin koo nami Geetaachoo Waleensuu jedhamu tokko waldaa kana dhufee ergaa kana dabarsa. Raajiidha. Raajiidha. Ergaa kanatti hima ture saba gidduudhaa kaasee akkas jedhee itti hima ture Geetaachoo Waleensuu kuni. Sana booddee ani nan dhaladhe. Gaafa dhaladhu inni dhaladhee ergaan ka'een booddee garuu wanti narratti mul'atuu fi ergaan isaan nagaan gargar ta'aa deeme. Jalqaba ergaan kun gaafa darbaa deemu waa ergaan kun mana koo galee yaanne abbaan koo. Ergichi gaafa ammas haati koo gammuu garaatti na baattu darbee kallattiidhaan nama dibataa ta'a nama akkasii ta'an jedhamne. Namni kun mucaan ati garaatti baatee jirtu kun nama guddaa ta'aa jedhame. Garuu ergaan sana dura dubbatamaa ture kan isaatti hin fakkaanne. Kana booddee gaafa dhaladhuu kaasee qorumsi tokko tokko jammarame. Maarree akkuma dhaladheen naannaa bulshanii gaafa ta'u kilipii jalqabaa gaafa hin baasu abboonni haasa'uu kakkaasanii turanii.
muka tokkotu nu gajjallaa jira ture gudeelcha wayii. Gudeelchi kuni namni kamumtuu utuu dhufee ilaale muki sun gara manaatti jigama jedhama otoo hin taane gara lagaatti jigaa jedhama. Mukichi roggeerra jira. Dameen isaa hundumtuu immoo asii gadee galee jira. Mukoonni amaluma isaaniitti irraa gadee qaban kan isaan jigan. Damee gadi baafatan. Gara damee gadi baafate sanatti jiga jedhamee yaadama malee ol gara jedhamee yaadamu. Mana booddee garuu maatiin ollaan achi turaniitu sana booddee dhanna dhiqaa wanti jedhamu jira. Guyyaa shanaffaatti booddee deebina gaa jedhaniitu akka baadiyyaatti aadaa kanatu jira. Booddee deebina dhee dhufan. Booddee deebina dhanii nagaatti dhaamanii deemanii naannaa sa'aatii 8 gara 9 gaafa ta'uu jedhama. Guyyaa keessaa? Guyyaa keessaa obboloonni qorran gafaa horii bira taa'u. Ana maazirikoo faazirikootu turani manicha keessa. Sana booddee guyyaan makana muki kun otoo mana keessa taa'aa jiru faaziriin koo dhaga'e sagalee mukichaa jiguusaa jechuudha. Na jedhu fottoqaara bakka jirma isaarraa. Fottoqeetu sagalee isaa dhagee gaafa garii ba'u mukichi dhufeera. Mukichi dhufee gaafa manarra ga'u keera bakka sadarkaa dhumaadha waan ta'eef yoonni haadha manaa koo fi mucaa kana gatee deeme baran jiraadhu hundumaa sammuu koo na tuqaafa natti yaadan kanaaf waluma faana duuna dheetu gara manichaa tollee bi'a. Egaa Waaqayyo sababaaf waan godhu waan ta'u hundumaa sababaaf godha. Akka tasaa lafa maazariin koo deessee ciistu bukkee handaanqootu hammata. Cuucci yaastee hammatti. Mukti kun ursaamu dhufe. Kana booda abbaan koo maazirii koo fana walitti qabee alatti baasuudhaaf yaalee ture. Utuma inni yaalaa jiru mukti hundumtuu dhufeera. Garuu kan si ajaa'ibu mukti guddaan sun utoo dhufee hin jigin dura fiixee mukaarraa fiixee mukichi gudeelchadha bakka. Utumaan guutuutti gudeelcha guddaadha. Fiixee isaarraa muka baallaa qabu tokkotu dursee lafa keessa gadi seene. Manicha keessa? Manicha keessaan gadi seenee lafa utubaan lafatti dhaabatee iddootti dhaabatu qaba mana citaadha waan ta'eef. Achitti kee bu'eetu bukkee gar tokkootiin manittii qaba. Muki hundumtuu gaafa jigee dhufu mana hunda ishee gadi fixeetu muki inni dura baallaan gadi seene sun lafa nuti itti oollu qofa iddoo nuti itti oollu qofa ol qabee dhaabe. Achi jalatti kufnee hafnee jechuudha. Amazing. Achi jalatti kufanii. Mukoonni sana booda dhufanii baallaa mukichaa irratti buufatanii hafan. Buufatanii kallattii biraatiin manni dhumeera. Daaraa ta'eera manni. Bakki isin jirtan sun garuu. Bakki nuti jiru garuu baallettiin qabdeetti waan muraasa jalatti hafne. Waan baay'ee muraasa jechuudha. Olchuu Waaqayyoo jechuudha. Mukti hunda caccabee dhume manni hundi caccabee dhume mukittiin baallaan dura buute sun garuu lafa keessa gadhumte kaatitu xiqqattee hafteetu iddoon itti tollu iddoon itti kufne sana ol nurraa qabde tumtu nun argin jechuudha. Sana booddee namoonni baadiyyaadhaa walitti dhidhiyaatu gamaa gamanaa iyyaa dhufanii gara daqiiqaa 30 of wallaallee turree jedhanii sana booddee achi keessaa dhufanii nu baasanii bakka ayisoo rakkinan qabu boru daasii isinii buufnaa waan dhiphatiinaa kan Waaqayyo lubbuu keessan ol jedhaniiti utuma isaan jajjabeessanii ammas immoo wanti tokko mudata. Innis maanni gara sa'aatii 11:12 gaafa ga'u anaan lubbuun na keessaa baate. Duuma sadu'a. Duuma sadu'a jechuudha. Amma sa'aatii 12tti neegani kan wanti kun karaa 11dha 12 irratti neegani tokko irratti neegani nama irratti neegani sadii irratti neegani afur irratti neegani umtuun dhabame. Amma kanatti as hin jiru. Umtuun dhabame jechuudha bakka akka kootirra jira umtuun dhabame. Sana booddee abbaan koo waan tokko murteeffate. Namoonni biyya garaagaraa irraa gaafa dhufanii maallaan jedhu tokko manni koo jigeera manni cabeera diigame manni mana gaa yeroo sana citaadha mana citaa tu'a citaa gammoojjiidhaa biteetu yeroo sana qonnaan bulaa adda duree waan ture citaa gammoojjiidhaa biteetu bareechee mana kana ijaareera mana haaraa keessatti dhaladhe jechuudha. Erga manni kun immoo diigame mucaan immoo lubbuun ba'e. Kana namoonni biyya garaagaraa irraa gaafa dhufanii abaarsa wayiitti ittiin ba'e jedhu malee abaarsa wayiitti ittiin ba'u naan jedhu kun arrabsuudha kun abaarsa naan jedhu maadheen ija namaa keessa ija maal ta'een taa'ee eegaa jedheetu waan lama murteeffate yookaan qoricha dhugu
Balleessuudhaaf. Yookaan biyyaa badu. Kanaadha ture kan isaan murteeffatanii utuu isaan kana murteeffachaa jiranii Waaqayyo waan tokko godhe. Namni dhaabatee gaddaa garuu abbaan koo hafuura qulqulluudhaan guutame. Achumatti namootuma gaddan keessatti dhaabatee. Hafuura qulqulluudhaan guutame. Sana booddee utuu nan hin beekin humna nan dhiibu tokkotu tureedhi. Humni na dhiibu suni gara keettidha. Gara keetti immoo gaafa na dhiibu kobbocha tokkotu afaan kee keessa ture naan jedhu. Gaafa sana isa si keessaa akkam baasuuf na abboomaa jedhee. Gaafa isa si keessaa baasuu kaatee ati lubbuutti deebitee harma haadha keetii qabattee naan jedhee. Baay'ee ajaa'ibsiisadha. Dhugaadha. Oolchuu Waaqayyoo baay'ee ajaa'ibsiisadha. Garuu akkuma isaan jedhanii yaadni Waaqayyoo kakuu Waaqayyoo ni kaleessa ture kan biraadha. Wanti isaan irratti ta'aa ture sun immoo keessattuu waan isaan abdii kutachiisu ture. Waan bakka inni Waaqayyoo jedhee fi inni haalli ta'aa ture baay'ee abdii kan nama kutachiisu ta'uusaa baay'ee isaan gara murtoo sanatti akka isaan deeman taasisee jira. Meegaa Sool erga lubbuun keessatti deebi'ee booda haga kanatti ati daa'imummaa keerraa kaastee akka tajaajiltu namni hunduu beekaa inni kaan waggaa amma kanaatti bareeda inni kaan waggaa amma kanaatti bareeda mee tajaajila jalqabuun kee yookaan immoo gara ayyaana kanaatti dhufuu kee maal adda sii ba'e yoo madda sii ba'e maaltu taanaan gara kanatti dhufte? Yaa sirriidha bakka yerooma sana gaafa ni lubbuun natti deebi'u kaaseetu bulii shanii natti deebi'ina naasisa ture. Bulii shan fakkeenyaaf tokko lama sadii afur shan. Gaafa shanii si naasisa? Akkas na naasisa ture. Amma waggaa sadii kootii tumaan barreen ture. Waggaa sadii kootii tumaan barree. Xinnummaan kootiin abbaa koo jala buluun jaalla. Abbaa koo jala biran bula. Galgala boqonnaan laadhuufi. Yeroo hundumaa nan iyya bakka. Keessumaa bulii shan gaafa ga'u. Halkan kaatee wareerti. Na wareera bakka. Baay'ee mawoosa. Inni wareeruu iyyuu sirna qaba. Baay'ee wareera. Addanaan baane gaafa waggaa sadii ga'u garuu addanaa ba'u jalqabe. Faarfannaa albeemii jalqabaa irratti kan hojjedhe isa keessaa lafaaf samii nuume Waaqayyo nama kumii mata kan jedhu tokkotu ture. Faarfannaan sun yeroo jalqabaadha. Anaaf yeroo sana kanan argu umurii waggaa sadiitti. Dursa umurii waggaa sadii kana keessa taa'eeyyuu afaan haasa'u afaan biraa ture. Afaan Oromootti guddanne afaan maatiin afaan Oromoo haasawaa. Garuu isaan faana haasaan ani qabu afaan nama haasaa jiru kana miti. Nama fakkaatu garuu nama miti. Wayyaa adii uffatu galaana irra deemu galaanni gadi isaaniin fudhatu. Heddummina qabu. Isaan gaalkan kan akka kanan baannanuu fi kanan ka'ee maatii koo jeequu fi natti dhufu. Kottuu yeroo faarfannaa ga'e wajjin faarfannaa naan jedhu. Halkan. Keessumaa yeroo bultii shan ga'u sun. Yeroo faarfannaatu ga'e kottuu wajjin faarfannaa gaafa naan jedhanii baay'ee maqaa bakka umurii daa'imummaadha waan ta'eef umtuu naan galuu baay'ee bakka ka'ee nan iyya bakka waan natti dhufaa waan jiraniif. Sana booddee umurii koo fageeffachaa gaafan deemu. Gaafan gara waggaa afuritti siqu. Wanti kun addanaa ba'u jalqabe. Sana booda obboleessi koo hangafa biroo kalamuu kanan isin jedhu kuni Salamoo maaloo maaf abbaanuma keenya dhiphistaa? Maalumaaf akkanaatu mee nutti himii? Wantu sinaas sanatti himee naan jedha. Na booddee waan an argu kanan itti misatti. Nama fakkaatu kunoo wayyaa akkasii uffataniitu natti deemu. Natti deemanii immoo akkas naan jedhu keessumaa immoo har'aa ida galgala lafaaf samiin nuume Waaqayyo nama komii mataa maaf barruusaatti daba baatee harka boottifataa. Namni waaqa isaa gowwoomsuuf hafe gowwummaatti jedhanii faarfatu ilaa kunoo jedhan itti hima. Ajaa'ibsiifateetu dhaqee faazaritti hima. Faazaritti himnaan mee jedhe mee obboleessa keetti himte naan jennaan jedheefi. Faarfannootaan immoo dhaggeeffachuu jaalladhu. Xinnummaa moqoo sana keessatti kaaseta jaallataaf kaaseta kana guree manatti gashabaa. Faarfataas waan turaniif. Faarfataas waan turaniif kaaseta kana jaallata. Faarfannoota kana guuranii intini godhu. Isa jalaan ka'u qaba. Isa jalaan ka'uu nan dhaggeeffadha baqa sirriitumatti nan dhaggeeffadha. Isa keessaa waan an fuudhee jedhu itti fakkaate. Kana booda kaaseta jiran kana keessaa umatti gashan dhabe umatti gashan. Tariyoo faarfannaa namaatii faarfataa jira yoo ta'e. Faarfannaa namaa faarfataa jira laata mucaan kun ittiin nagahumsuuf natti taphatti. Silaa umurii kanatti yaadamu. Yaadamu kaa cafaqaan jedha yuusadha wanti afaan koo gargar hin baane cafaqaan jedha. Na kaaseta hunda keessa barbaade gaafa dhabu
ajaa'ibsiifatee taa'e. Abbaan koo immoo amala tokko qaba. Gaafa waa dinqisiifatus waa aruusi miilla isaa tokko raasa. Miilla isaa irra ga'ee miilla isaa raasa. Akkas miilla isaa raaseetu ajaa'ibsiifatee madhiise. Maali kun wanti raajiin? Sana booddee sanumarraan ga'e gaganii kananii gara tajaajilaatti fufee akkasumatti gara dibatichaatti dhufe jechuudha. Amma gaa isaanis shakku kakuun waaqayyo sana dura tureera. Haalli sinaas kunis immoo maali kan jedhu isaan shakkaa turani. Lammaffaa nama waaqayyo waan ta'aniif kun tarii sagalee waaqayyo ta'uu danda'a kan jedhu gar sana kan isaan yaadaniitu miila walii raasu natti fakkaata. Egaa sana booda yeroo jalqabaatiif isteejiin ati qabatte immoo sabaratti kan tajaajiluu jalqabde bifa kamiitiin himee akkamitti sabaratti tajaajiluu jalqabde? Gaafa jalqaba faarfannoo kanaan isteejii irratti ba'e. Lafaaf samii uumee kan jedhu kanaan isteejii irratti ba'e. Baay'een sodaadha. Daa'imas waan ta'eef afaan koos namaa hin hubatamu nan cafaaqa. Abbaa qofaana malee gara pulpitiitti hin ba'u. Yeroo sana daa'ima waan turteef isayyuu gaammee mucaatu akkas jedha akkas jedhee faarfataa mee waan ta'aa jedhu dheetu waldaa uumaa kombolchaa sanatti nageessa. Kana booddee waan akka sagantaa wayiitu jira natti fakkaata yoo nu adda baafachuu dadhabilleedha. Xannummaadha waan ta'eef. Bayin jedhee akkamitti immoo faarfadhaa kofa abbaa kootii gidduu dhaabadheen faarfadha. Isaan naabatu xiqqoo waan taateef jaalala kofa isaanii gidduu dhaabadheen faarfadha. Sodaadha ka. Booddee jecha kana gaafan jedhee faarfadhu bakka sitti himuu hin danda'u bakka namni kufee gangalatee bu'a. Maalummaan sanaan galuu garuu kufanii gangalatanii bu'u. Bakka sanumarraan kan kaasee namoonni achi keessatti turanii waldaatti galanii naafeeruu jalqabanii. Namoonni jaallatan kakuu waaqayyoo amma namoonni sun kan isaan yeroo sana bo'aniif kan isaan kufanii fi tarii ergaa waaqayyoo kaletti dubbachaa ture sun har'a deebiin irratti raawwachaa jira kan jedhuu fi eegaas waan turaniif sana raawwachuu isaatiin kan inni isaan hin jedhani. Sana booda immoo gara waldoota ollaatti mee akkamittiin tamsa'uu jalqabdee sana booda isteejiin atti naannoo sanatti tajaajilte kan biraa kan si affeeran kan fahamtu. Sanarraan waldaa sanatti ergan tajaajileen booddee waldaa Biraana Kiristoos Oddoo kan jedhamutu jira. Awadii Gulfaa gararraa Oddoo jedhamti. Yeroo lammataa fi mana achi dhaqe. Sana booddee garuu kamittaan akka naqee yaadatu sana marraa nan ka'ee ba'uu jalqabee waaqayyo gaasa dubbate sana hin raawwate. Yeroo baay'ee rakkinni keenya maali beektaa? Gaafa bari'uuf jedhu laftiin golollisa. Kakuun keenyas gaafa raawwatamu jedhu waan kakuchaan faallaa ta'etu nurratti raawwatamuu jalqaba. Dhugaadha. Kakuun warqii waan ta'eef warqii gararaadha kakuun. Dhugaadha. Hin ibsamu bakka gatii guddaatti kaffaltee kakuu nyaatta waan ta'eef hin sooromta siin jennaan hiyyoomuu keenya qaba. Yeroo baay'ee rakkinni guddaan kan mudatee mana waaqayyoo keessaa baanu abdii kan nu kutachiisu waaqayyo silaan sooromta jedhe maafan hiyyoomaa jenna. Hin ceeta waaqayyo siin jennaani utuu hin ce'in dura gamanatti hafuun akka jiru baruutu sirra jiraata. Amma waa'eedhuma saba Israa'el macaafa qulqulluu keessatti yoo ilaalle waaqayyo sinin ceesisaadha lafa aannaniif dammaata geessaa nangashaadha. Garuu utuu achi hin ga'in dura galaana diimaatu jira. Galaanatu jira. Galaana sana amma darbanitti immoo obsa nama gaafata. Kanaaf waanuma lafa aannaniif dammaata sin geessa jedheef utaallee lafa aannaniif dammaa sana hin geenyu. Hin ceeta Yesuus nuun jennaan utuu hin ce'in dura waa jiraachuu ishee dirqama. Kanaaf kana kan mo'annu immoo maaliin kadhataan. Moonee kakuu keenya geenya kanaafis kanarratti gaa namoonni iyyaanne bakka faallaa ta'ee ture yeroo muraasaaf faallaa ta'ee ture haa ta'u iyyuu malee garuu otoon tursiin waaqayyo raawwate. Garuu yaadni waaqayyo immoo hin moo'e rakkoowwan turan sana hunduma isaarra iyyuu darbeetu sadarkaa sanarraan si ga'e. Meegaa sool gara albeema keetti otoo hin deemin dura faarfannaa jalqabattiin namoota sanarraa immoo namoota nama fakkaatanii garuu nama hin taane sanarraa fudhatte sanamee daawwattoonni keenya akka yaadataniif isa kana mee sagalee xiqqoo ishee nu yaadachiisitoo sana booda immoo deebinee gara albeemaatti illee umurii kanatti namoonni baay'ee isaanii albeema sadarkaatti hojjetan miti sadarkaatti taphatanii qofnedha ati garuu kana dura albeema hojjettee akkasumas baaqee baay'ee illee hojjettee gumaachatti jirta gara sanatti booda deebina mee sagaleedhaan nu jedhiitoo sana booda nu yaadachiisi. Faarfannichi faarfannaadhuma sana amma dura siin jedhee lafaaf samiin nuume kan jedhudha jechuudha. Lafaaf samiin nuume waaqayyo nama komii mataa kan jedhu ergiit akkaataan ergicha gaafa jalqabaa kaasee dhaga'e yeroo jalqabaa faarfannaa inni fudhadhedha jechuudha. Yeroo jalqabaa faarfannaa fudhadhedha waan ta'eef baay'ee kan si ajaa'ibu wayyaa adii namoonni uffatan kun fuulli isaanii himimmaaniif badaanatti mul'atu ture. Faarfannaa kana gaafa faarfatan himimmaaniin dhabeettaa faarfannicha kan faarfatanii hin badu bakka wanti isaan faarfatan sammuu koo keessatti seefii ta'ee bula gaafan ka'ee faarfannichumaan faarfataa jechuudha. Ayyaana addaati baay'ee.
Kanaaf asitti isa kana faarfannaa sana gidduutti kan gashu ta'a. Lafaaf samiin uume Waaqayyo nama komii mata Maabarruu isaatti daaba baatee harka boottifata Namni Waaqa isaa gowwoomsuuf hafe gowwummaatti Jal'ina mana isaa kaawwatee baaddoo aarsaatti Lafaaf samiin uume Waaqayyo nama komii mata Maabarruu isaatti daaba baatee harka boottifata Namni Waaqa isaa gowwoomsuuf hafe gowwummaatti Jal'ina mana isaa kaawwatee baaddoo aarsaatti Eegaa maalii yaa Waaqayyoof manni keenya Isaa dabee jajallatee hin fayyaalata jireenyi keenya mali malli keenya Eegaa maalii yaa Waaqayyoof manni keenya Isaa dabee jajallatee hin fayyaalata jireenyi keenya mali malli keenya Kan wangeelli jedhu dhiisuu didee gooftaa isatti dhoksaa Himma marrachiisaa yoo deessee dacheetu odeessaa Namalleen gowwoomsuu maalum godhu isa kan Waaqayyoo Namni yoo qajeelee jal'inatti hin deebi'u warrayyuu Eegaa maalii yaa Waaqayyoof manni keenya Isaa dabee jajallatee hin fayyaalata jireenyi keenya mali malli keenya Eegaa maalii yaa Waaqayyoof manni keenya Isaa dabee jajallatee hin fayyaalata jireenyi keenya mali malli keenya Lafaaf samiin uume Waaqayyo nama komii mataa Maabarruu isaatti daaba baatee harka boottifata Namni Waaqa isaa gowwoomsuuf hafe gowwummaatti Jal'ina mana isaa kaawwatee baaddoo aarsaatti Eegaa maalii yaa Waaqayyoof manni keenya Isaa dabee jajallatee hin fayyaalata jireenyi keenya mali malli keenya Eegaa maalii yaa Waaqayyoof manni keenya Isaa dabee jajallatee hin fayyaalata jireenyi keenya mali malli keenya Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Umurii sanatti Waaqayyoo faarfannaa kana sitti kennuusaa ammam guddummaa Waaqayyoo ammam jabina Waaqayyoo kan nu mul'isu. Yeroo tokko tokko qorumsi hagam baay'atu iyyuu yaada Waaqayyoo takka hambisee hin beeku. Kanaaf atis yaada Waaqayyoo keessatti eegamtee mootee ergaa kanallee dhaloota biraan geessetta. Meegaa egaa sool amma yoonaatti waa baay'ee tajaajiltee sana booda naannawwan jiran baadiyyaa keessa akkasumas magaalaa waan garaagaraa tajaajiltee otoo gara istiidiyootti hin dhufin yookaan gara albeema hojjechuutti hin dhufin mee mudannoon fa'aa si mudate jira daawwattoonni keenya egaa waa baay'ee nurraa eegu waan ta'eef atoo daa'ima immoo atoo ijoolleedhaan namni akkamittiin si fudhachaa ture akkamittiin si simachaa ture kanaan illee wal qabatee mudannoo si mudatee jiraatti sinuu kaasito gara albeematti deebina. Sirriidha. Mudannoo hedduu nan qaba. Mudannoo hedduu nan qaba. Keessumaa mudannoo koo keessaa kan hin daganne iddoo guddaa kanan laadhuuf borollee dhala kootti kanan reeffan tajaajila eegala. Naannama tokko kee tajaajila malee ba'een tajaajile. Naannama tokko kee aanama tokko keessan tajaajila malee aanaa biraatti hin ceene. Reeffani aanaa jibaatitti ce'uuf jedha. Aanaa ollaatti. Aanaa ollaatti ollaadhuma jechuudha. Oduu wayii dhagaa turan garuu faarmucaan akkas jedhamu ka'eera jechuu dhagaan garuu qaamaan nan beekan namoonni hedduun. Tajaajila waldaa isaatti naaf yeroo ka'e tokkotu tajaajila biyya biraa wajjin hin turre. Achitti baay'ee mana jaallateeti bakka biyya koo dhuftanaan jedhee baay'ee jedhee dhaqee sagantaa qopheesse. Qopheesseetu na waamuudhaaf jedhee faazirii kootummoo afaan adeeme malee qophaan deemuun ture. Amma umurii sanaatti ijoollee waan taateef dirqama gaa. Akka tasaa gaaf sana faaziriin baay'ee dhukkubsachuuraan kan ka'e na fuudhee deemuu hin dandeenye.
Sana booddee mucaa ollaa koo tokkotu jira. Dirqama immoo sagantichaaf waan inni qabneef mucaa ollaa koo tokko motora qaba. Isatti na kenneetu bakka dhaqiiti bakka akkana naageessi. Mucaan motora hojjetudha waan ta'eef hin beeka naannaashi. Achi geessitii yoo isaan itti naa kenneedhaan. Mucaan immoo motora oofa malee motora nyaadha malee waa'ee chirchii keessaa waan beeku hin qabu. Waldaa mataa iddoon sun waldaa mataa isaa beeka. Sana booddee na fuudhee dhaqeetu tajaajilicha bichaatu na beeka waldaa sana keessa. Tajaajilicha bichaadha kan na. Achi inni immoo tajaajilaan biraa Finfinnee irraa dhufaa irraa magaalaa shanan irraa dhaqee nu fuudhuu dhaqe. Magaalaa shanan irraa nu fuudhuu gaafa dhaqu egaa shaantaa qabachuun hin jiru innaa sana peestaala tanafata kophaa ta'edha. Caamaa Saamu'eel kan jedhamu tokkoon qaba. Goongoo Saamu'eel. Laastikii beekamaadha kaa yeroo. Caamaa sun baay'ee beekamaadha. Isaan kaawwadhee tajaajila. Isa koo kaawwadheen kittaa wayii qabaa isa kaawwadheen peestaala koo qabadhee uuman seene. Nama simachuu waan jedhan hin beeku kaan. Cimtuun jiru yoo namni kottas taa'inaan jedha achi taa'u qofadha. Na fuudhanii egaa namni na simatee na fuudhee achi na kaa'u hin jiru. Umtuun hin beekan waan ta'eef tajaajilichi inni na beeku keessumaa fuudhuu dhaqeera. Keessumaa biraa fuudhuu deemeera. Ani dhaqeen maalan godhaa ijoollee gidduun taa'a sagantaan jalqabame. Reediyoon hundumtuu dhumeera. Silaati ijoolleedha ijoollee gidduu dhaqees. Peestaala koo qabadheen dhaqee ijoollee gidduu taa'e. Yeroo baay'ee ijoollee fuuldura sagantaa fa'aa taa'u. Fuuldura sagantaa taa'u baadiyyaatti amma yoo ta'u warri keessummeessitoonni ulee qabatanii daa'ima keessummeessu. Injeequ waan ta'eef isaan gidduu teessin ta'e. Kana booddee an peestaala koo qabadhee man gidduu taa'a. Sim jedhee mana laala namichichi namni keessummeessu mana laala. Ammayyuu tajaajilichi hin dhufne egaa tajaajila waldaa sanaan. Ani immoo amala tokkoon qaban ture. Faarfataarraa faarfannaa dhageenyannaan gadi hin taa'u. Bare waan ta'eef. Yeroon kan kootettee. Yeroon kan koote dhimbaa. Faarfataarraa faarfannaa dhageenya jennaan achi bahee faarfachuu koo. Achi akka tasaa immoo mucaanuma biyya sanaa ta'etu iddoo biraatii dhufeera. Achi fuula madarakii sanarra taa'a. Faarfataan isa si'aniiru isaan. Faarfataan isa si'anii wangeelaawicha dawwallaanii. Faarfataan dhufeeraa jedhanii gaafannaan dhufeeraa achi qaqqabeera namatu motoraan fidee dhuuni. Inni garuu nama biraadha. Nama biraadha. Already isaan amma isa si'an. Isa eegaa jiru. Isa eegan namichicha si'anii bakka argasii immoo haa ta'uunaan dhaqanii nagaa gaafatanii bakka kun faarfataan madanii amananii ati faarfataadhaa sanas hin jenneeni achi baanii sagantaan kadhatamee xumuramee faarfataarraa faarfannaa dhageenyaa jedhu. Atammayyuu ijoollee keessa jirta. Ijoollee kan jiran peestaala koo qabadde. Sana booddee faarfachuuf ana colbaa. Gaafa na colba'uu namoonni keessummeessan jiru miti. Limmichee baarzaafii irraa kan laatamtu. Baarzaafii irraa kutateetu limmicheedha maqaa. Durayyuu rakkisaa turan ijoollee. Ani gaafan gara madarakeetti gara puulpiitii sanaatti ol bahee maakee qabachuuf jedhu. Tim godhee mootoo isheetuma si'a lamaan tokko nagaraa. Achirratti ijoolleetu achi keessaa bahee jeeqaa jira kan. Ijoolleetu achi bahee jeeqaa jiru. Nagarafee. Garafii sun gaanaani yeroo sana waan tokko qofatu keessa kootti dhagahame. Akka tajaajilaatti osoo hin fudhadhu. Bakka daa'imuma ta'ee garuu akka wanti guddaan tokko narra jiru nan beeka. Maafan garafama kan jedhu daqiiqaa muraasa tokko boo'eera beeku garuu hin sobu. Daqiiqaa muraasa tokkoof baay'ee natti dhagahame murii xiqqummaa sana kee taa'ee garuu baay'een boo'e. Achi namichi na waame sun dhufa. Gaafa dhufu inni faarfannaa irraa dhageenyadhaan isin jedhee mataa. Namni jibee faarfatu dhabameera. Dhabameera. Ati yeroo sana rukutamtee achi baatiin tajaajillee deebisee teessise. Deebisee na teessise kun garafeetu deebisee na teessise. Daa'ima itti fakkaadheera akka ijoollee jeeqtu itti fakkaadheera waan ta'eef. Booddee tajaajilichi gaafa dhufee faarfataa hin dhufne nagarree nuti kunuunsa kana inneetu faarfataarraa faarfannaa dhageenyannaan innoo cal jedhee taa'anii faarfataa miti nuun jedhee. Na booddee gaafa akkas ijoollee keessatti na laalu ijoollee keessan peestaalii qabadhee taa'u. Faarfataan akkoosa kana dhamaaf dhaqxan achi keessa maal hojjechi keessa jennaan. Eenan faarfataan kana dhannaan gaafa namichi dhufee akkas na baasee bakka al takka amma faarfataan keenya dhufee rasa faana faarfannaa dhageenya. Idanii gaafa maakeenatti kennanii uummati gaafa nan dura garafamu taa'ee na laalaa ture. Faarfannaa naaf hin malan seene teessoo natti fuutee na teessifte tokko jedhutu jira. Isa gaafa faarfachuu jalqabu maal akkamitti akkan garafame uummanni argeera waan ta'eef. Anis nan boo'e. Dhugumatti diraamaa fakkaata kun jechuudha. Namoonni hin boo'anii bakka
erga sanaati mudannoo muraasa ta'u na mudate malee mudannoo nama kun mudannoo salphaa miti dhugumatti tajaajilaaf waamamtee aarsaa kaffaluu iddoo sanatti isa UBS hin beekne keessatti garuu guddummaa waaqayyo kan ani ilaalu achumatti salphachuu kee warra argan deebi'anii immoo ulfaachuu kee arguu isaanii waan guddaadha dhugumatti lammaffaa immoo iddoo kanatti wanti nuti hubannu yaadni waaqayyo kan irra jiru kan biraa ijji waaqayyo ijji namootaa kan ilaalu immoo bakka biraa ta'uu isaati yeroo baay'ee namoonni keenya bakki isaan ilaalanii fi yaadni waaqayyo bakka jiru yeroo baay'ee garagaraadha kanaaf waaqayyo gooftaa waltajjii irratti si bochisetti deebi'ee si kabajuu isaatti baay'ee na jaalsifadha. Dhugumatti gaa mudannoo baay'ee nama ajaa'ibuu fi nama keessaan baneedha kuni waan hundumaaf iyyuu miirri namaallee qaamni namaallee guddummaasa gahee qabachuudha. Amma namoota tokko gaafa mateessee ilaaltu akka ilaalcha namaatti tajaajilaan borcii qabu tokkoo fi kan borcii hin qabne tokko walqixxatti hin fakkaatu. Waanuma qaamaan xinnaa taaneef ayyaanni nurra jirutti qaamu waan ta'etti fakkaata. Ture namoota baay'ee biratti akkasidha. Garuu yaadni waaqayyoo fi ulfinni waaqayyoo nama xiqqaa guddaa gochuusaa baay'ee kanarraallee kan hubannu ta'a. Kan biraa immoo amma daa'ima taatee yeroo deemtu sagantaan adda addaa sagantaan baadiyyaa hin turafaa halkan faallee jiraata. Guyyaa tajaajilaa ooltee halkan illee yeroo itti fufuu jira. Sun si mudanne rakkoon achirratti fa'a. Safaan akkaba baay'ee keessumaa kan hin daganne waldaa biraana Kiristoos sayyoo keetti nus qaxanaa keenyadha ture. Achitti tajaajilaafanii affeerame haadhotiitu sagantaa qaba. Haadhotii kanatu biyya garaagaraa irraa baadiyyaama qindeessanii achitti sagantaa magaalaadha waan ta'eef achitti sagantaa qopheeffatu. Sagantaa haadhotiidha man beekama baay'ee. Achitti na affeerani waan na jaallataniif. Achi dhaqee tajaajileen sagantichi akka waan akka leenjiidha waan ta'eef galgala qabu. Wangeela booddee wangeela dura faarfadheeni taa'ee wangeelichi ma dhaggeeffachaa rammaa immoo namni lallabu ol bahee lallaba. Ani isa namichi lallabu dhiiseera. Armee tokkotu cina koo jiru isaanitti hirkadhee rafuu jalqabe. Hirriba si qabatee ijoollummaan jira halkanni jira tajaajila dadhabbiin jira hirribni si fudhatee deema. Walitti fudhatee narrafaa achi namichi lallabu xumureetu amma immoo jedhan mucaa waaqayyo nuu kaase kanarraa faarfannaa dhageenyaa jedhu. Gaafa isaan faarfannaa dhageenya jedhanii albatala hirriba keessa jira. Gaafa akkana bimin jedhu maazariin isaan nabatanii jiran suni mucaa noo rafeera jennanii biyyi hundumtuu natti kolfa bakka achi kee taane nabatanii nagalchan. Inna baay'ee ijoollee waan taateef sana keessatti hirribni illee dadhabbiin illee wanti garaagaraanis mul'achuu danda'a. Moor mudannoo hedduu akka qabdu baay'ee hin beekna kanaaf isallee yeroo biraa daawwattoota keenyaaf hin dhiyeessina. Mee egaa sanatti naannoo jirturraa aanaa jirtutti naannoo jirtutti tajaajiltee sana booda gara albeematti akkamittiin dhuftee gara faarfannaa hojjechuutti akkasumas umurii kee meeqaffaatti faarfannaa kana hojjechuu jalqabde mee dhaggeeffattoota keenyaaf isa kana ibsi. Albeema hojjechuuf akkaataan itti ka'e akkaataa amansiisaan turre. Abbaan koo durra qabeenyaan qaba ture garuu sana booddee innis wangeelaaf aarsaaf godhee waldaa churchii qabee hoogganaa ture yookaan tajaajila dhaabbataa ta'ee tajaajilaa ture. Sanarraan kan ka'e akka garaasaatti biizinesiin isaa socho'aa hin turre. Otoo akka duraa ta'e naa hojjechiisa ture. Yeroo sana garuu baajeta badaa waan hin qabneef albeemii sanaaf kan guutu sim jennee moo caal jennee waaqayyoon kadhachaa ture. Guyyaa kana keessa waaqayyo ba'anuun jennaan ba'uudhumaan murteessine. Kan si ajaa'ibu ba'aa jedheera waaqayyoon neetu faazariin koo birrii 3,000 namarraa liqeeffata. Faarfannaa 3 qofaan hojjechuuf murteesse waan ta'eef birrii 1,000 qofa ta'uusaa mirkaneeffanneera. Achi birrii kana liqeeffateetu gala gara qeetti yeroo sana gaafa inni liqeeffatee galuuf jedhu magaalaa Masayyootti attuun keessii harka kaaniitu birrii 3,000 isheen akkuma isaan liqeeffatanitti jalaa furatan. Baay'ee haaraa gaddaa galeetu qorumsa guddaa. Yoom deemna ree yoom deemna ni jennaani no bakka deemuu hin dandeenyu birrii akkatti liqeeffadheen ture. Waan abdii nama kutumu. Sana booddee akkas jedhe abbaan koo maali yaa waaqayyoodha. Amma dibata kana mucaa kanatti kennisee aanaan ittiin na rakkistu. Abbootii qabeenyaatti maaf hin kennine ture. Mucaa kana abbootii qabeenyaa maan godhiini. Ayyaana kana maa ijoollee isaaniirraan kaayini. Isaanuu akka barbaadanitti daqiiqaa barbaadan keessatti qabeenya qabu hojjechiisanii yoo itti sii dabarsu dhaloota biraan sii ga'u jedhee gungumaa ture gurra kootu dhaga'e beektaa. Achi bakka
maa gochuu dandeenye sana booddee waaqayyo ofuma isaatii haala mijeesse. Akka tasaa manuma birrii wayii barbaadanii saampilii kennuudhaaf magaalaa Amboo Solomoon isaa Studio jedhama. Studio beekamaan isaa Studio jedhama. Baay'ee beekamaa beekamtee qaba. Achi dhanne gaafa dhannu namni kun faarfattaa naan jennaan nan faarfadha jedheeni mee dhaqii galii faarfadhu naan jedheetu jedhuma waan ta'eef yeroo sana gaa umurii 11dha. 11 bara 2008. Sana booddee hundumtuu bakka waan maan xabaaf dhufe itti fakkaachuu danda'anitti fakkaata gaafa ta'ee yaadu mee faarfadhu naan jedhee gaafa seenee faarfadhu inni cabsee karaa banuu na dura bu'aa akkanar dhagatamee miti akkas maaliif ta'a faarfannaa jiru tokkotu jira. Albamii tokkoffaa keessa. Isa gaafa faarfadhu baay'ee nama tokkotti dhaga'ame. Anis gaa yeroo jalqabaaf istiidiyoo waan galuuf sagaleen istiidiyoo keessa gaafa akkas deebi'u nama maraara. Achuma dhaabbeen ganaa hafuura biraa keessan galee. Ayyee ofuma kootii utti eebbifamee tanii gaafa faarfannaa sadan sana kennee gadi ba'u faarfannaa biraan qabduu naan jedhe. Qabaannaan bakka yeroo biraa deebii fidii guutummaan masaa hojjannaan naan jennaan rakkoon qaba ammayyuu jechuu nan danda'an galteen sirreeffattuu naan jedhe lakki waan sirreessuun qabu ammayyuu qaba jechuu inni waanuma sadii qofa qabaatee kan biraa yoo too mijeeffatte kan biraa too mijeeffatte waan jedhatti atilaa rakkoo baay'ataatiin ture kan keessaan biste sana booda achuma tan albamii guutuutti kenne kan si ajaa'ibu namni kun baay'ee cina koo nama dhaabatedha. Waan tokko ittiin irraan fudhanne albamii kanaaf. Albamii guutuu jechuun dadhabbii isaa mee yaadi. Baay'ee ulfaata. Albamii kana waan tokko irraan fudhanne. Nama garraamu. Kan si ajaa'ibu qabdii dhadheetan birrii 3,000 kenneef. Birrii 3,000 sana har'as gaafa deebi'u oodhu shaayii dhugee birrii 1,000 natti kennaa. Ammas gaafa dhaqu oodhu shaayii dhugee birrii 1,000. Hasilaati achi kana silaa kanan kennuu qabu inni immoo ofiisaatii baajata naa kenna. Na bergite lafa jirutti kana sababeeffatee waaqayyo isaa eebbisu jechuun jaalladha. Baay'een isa kabajaan. Na hojjetee amma immoo albeemiin jalaanuu ba'ee oduun saachuudha. Oduun xumuramee amma immoo kilippii tura kenna dhufe. Kilippii hojjechuun baay'een isaa baay'ee ulfaataadha. Booddee haalli kun hin ulfaataa akkamitti jenneetu manatti galleef nu ta'u sodaannee manatti galle. Sana booddee faarfataa dirribaa dinquu kan jedhamu haasofsiisuu jalqabne. Sana booddee mee akkas inni dursee hojjeteera waan ta'eef muuxannoo isaa qaba. Muuxannoo isaa waan qabuuf akkam goonannaanii homaa rakkoon qabu abbaa Solomoonii abbaa koo abbaa Solomoon jedhee waama. Abbaa Solomoon rakkoon qabu miidiittaa jedhamu tokko jira faarfataadhaan inni amma immoo kilippii waraabaa isa hojjechiifnaayedha. Akka tasaa eebbasaa kilippii lammataa ta'u duraa ta'u waan akkasii irratti na affeere magaalaa hoolataatti. Achuma tajaajiluma dhaqeetan boruu ganama isaatii kaafne kilippii kan koommoo waraabuu jalqabne. Waaqayyo haala mijeesse. Waaqayyo haala mijeesse kan si ajaa'ibu diittaanii dhugaadha bakka gatii kilippiif kan falamu narraan fudhanne. Gatii kilippiif kan falamu narraan fudhanne laala waaqayyo gaafa waan tokko namaa godhu namuma namaa malee ofii gadi bu'ee waan tokko hin dhabamti. Utoo jarri kun nan gargaaran ta'e garuu baay'een mul'achuun koon oolu garuu utoo jarri kun nan gargaaran ta'e carraan dafee ba'uu kooti baay'ee rakkisaa ture. Turtaa turuu dandeessa. Baay'ee turuu hin danda'a malee. Maaliif dhugaadha bakka harka na qabanii na guddisuu isaaniitti baay'ee numan isaan eebbisa. Waaqayyo isaan eebbisu. Kana hojii hafuuraa keessattis namni namaaf qoricha bitta. Baay'ee. Sana booddee kilippii bara waggaa tokko hojjennee bara 2012 umurii 12tti bara 2009 gadhiifame jechuudha. Eebbifamee daawwattootaaf ga'e jechuudha. Waldaa biftuu wangeelaatu kanan qabdii kilippiif kennadheeyyuu birrii xiqqoo kan kilippiif guutuu miti kaa kilippiin ittiin hojjedhe jechuu hin danda'u baay'ee gatii xiqqoo waan ta'eef isaan naaf feeraniitu istiidiyoodhaan faarfannaa hojjechuu dhaqe yeroo sana. Kana booddee maaloo kadhannaaf dhanne sagantaa fayinaatu jiraannaan dhannee gubaa'ee keessa teenya. Kana booda yoonii kan jedhamu tokko jira uummata gidduudhaa deemee dhufee abbaa koo tuqee ati maaliif akkas jettee gungumtaa maaliif mucaa kana waaqayyo abbaa qabeenyaatti hin kennu ture jettee maaf gungumtaa. Waaqayyo immoo achitti deebisee dubbata. Achumatti immoo deebisee dubbata. Sana booddee mee Solomoon mee namicha maraa jirutti dubbatee isa kameennaan
inni kadhachaa jiruuf ani immoo laalaan ture kunuunsa kanannaan bira dhanne akkama abbeeyyaana guddaa wayinoo sirratti argaa maqaan kee yudhamtannaan Salamooniin jedhaman jedheen tiraakii sadii wayimmoo gadhiiseen ture dura buleen natti caalee kan jedhuu fi inni cabsee karaa waan akkas akkasii gadhiiseen ture awudoosaa qofa mana booddee mucaan ni cabsee karaa baru buleen natti caalee kan jedhu sidhaa jedhe nama gamaa gamana walitti waame laalaa koottaa mucaashii buleen natti caalee sanadee maaloo daraa waaqa kasa'aatti nu tajaajila daraa innaan istiidiyoodhaa beellama qabna woon ta'u innaaniini no Solomoonitti dawwallee amansiifannaa nu tajaajileedhani Solomoonitti dawwallee amansiisanii sana booddee gaafa dan tajaajilu wanti dinqiin ta'e mee namoonni mucaa kana cina dhaabachuu barbaadanidhe namni kanatti himatin jiru sana booddee akkas gara birrii 6,000 yeroo san 6,000 walitti qabanii albeemii guutuun jedhaan ta'e ishee qabdeen gannee sanaan booddee diittaa waan tokko narraa fudhanne kanumatti aarsaa of godhee iddoo deemuu hunduma kan isa ijaabu tiraansportiima kan falamullee ofii isaatii kan falaa itti dadhabeen ta'ee waaqayyo karaa isaanii gorina gargaaree waaqayyo soolii isaa eebbisuu diittaa isaa eebbisuu namoota baay'ee cina kan dhaabatanii baay'ee isaa eebbisuu akkattan xumuradhe albeemii gara sanaachi. Baay'ee nama ajaa'ibsiisu asuma dhugumaa hojii isaa raawwatanii baay'ee namoonni baay'een mul'ata nama keessa jiru dafanii argan mul'ata nama keessaaf. Kan immoo wayitti maalitti baati kun yookaan immoo maal gatii qabdi jedhanii namoonni yaadan baay'ee isaanii jiru. Namoonni kun garuu of aarsaa gochuun isaanii jechuudha bor maalitti ba'u bakkaatti jirtu. Lammaffaa immoo saayinsii faarfannaa keessa waan jiraniif namoonni kun aarsaa of taasisanii kana gochuu isaaniitti an dhugumatti baay'ee ajaa'ibsiifadheera. Dhaloota afaan amma kana dhaabachuu isaanii keessattiyyuu muuziqeessaan Salamoon abbaan istiidiyoo isaa kore jechuudha baay'ee hojii nama ajaa'ibsiisudha kan inni raawwate. Achumarraa illee kaaseen diittaan illee hojiin hojjete. Hojii dhalootaaf baay'ee fakkeenyummaa ta'u. Ati guddachuun kee nafu boru waaqayyo iddoo ta'e si baasuun isaa nafu isaan garuu guddina keetiif akka saffisuuf mul'achuun kee akka saffisuuf hojii waaqayyo kana akka ati handaara lafaatiin geessuu fi saffisa irratti waan ta'e dabalaniiru jechuudha. Kanaaf ammallee waaqayyo ayyaana isaa ulfina isaa guddummaa isaa isaaniif haa dabalu jenna waan biraa waan goonuuf hin qabnu dhaloota baay'ee akkasitti duubaan ka'u dhaloota baay'ee asii ol deemu kan harka qabu isaanii baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Kanaaf atillee ammallee isaan galateeffachaaf ta'a dhaloonni baay'een illee akka isaan jajjataniif karaa bantee jirta. Kanaaf gamee sool sana booda albeemiin kee tokkoffaan sanaan raawwatee waldaan sun illee si bukkee dhaabatanii baay'ee waldoonni yeroo ammaa mana ijaarraa jedhu gamoo ijaarraa malee dhaloota ijaarraa baay'ee isaanii jedhanii dhaloota keessatti waan jiru hin argani baay'ee isaanii. Kanaaf sanas keessatti arganii mul'ata kana abjuu kanas keessatti arganii si bukkee dhaabachuu isaaniitti waldaa sanallee waaqayyo gooftaan waldaa sana haa eebbisu jenna karaa biraatiin. Mee soolgaa amma immoo yeroo dhiyootti faarfannaawwan baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'an hojjettee jirta baay'ee hiika gara garaa kan qabu namoonni dhaggeeffatanii kan hin quufne jechuun isaallee baay'ee ajaa'ibsiisaa kan ta'e hojjettee jirta faarfannaa tokko haa taanu jedhu gallakkifamee jira yuutuub irratti. Baay'ee anullee yeroo baay'ee irra deebi'ee ilaalaa jechuun achi keessan baay'ee isaanii ajaa'ibsiisaadha. Mee kan akka hojjettu maaltu si kakaase maaltu jecha kanas keessa kaa'imee waa'ee isaa otoo nuuf ibsitee. Faarfannaa kana akkamitti akkan hojjedhe anaafuu gaaffiidha.
garuu wantichi erga gadhiifameen booddee kan inni na boonse. Lafa tokko tajaajila deemee waan tokkotu na mudate. Mudannoon sun sammuudhuma ijoollummaadhaaf haa ta'uuf hin beeku malee sammuudhuma koo keessatti hafe. Isa gandaa wal qoodan kana isa biyya wal qoodan kana hin beekan. Akkatti wal qoodu akkatti wal qoqqoodu jedhan reeffan bareen. Namni akkatti wal qoodaa nama ebeeluu akkas godha ebeeluu atachidha ebeeluu atasidha jedhanii wal qooda. Ati gamanaa? Isa jedhan dhiyooma kanan dhagayan dhiyooma kanan bare waanuma saayyuu. Garuu lafa isteejii sana irratti maaltu na mudata yeroo baay'ee bakka tajaajilaa keessa wanti jiru nama biraa keessa jiru. Silaa tajaajilaatu namaaf fakkeenya ta'uu qaba. Fakkeenya gaarii. Amma nuti garuu qooda uummataaf saba taa'ee nu dhaggeeffatu fakkeenya taanu fakkeenya gaarii taanu fakkeenya biraa fakkeenya dabaa taana beekta. Maaltu naqoon na beekta lafa sana irratti gandaa wal qoodu. Tajaajilaaf feeramnee dhanne tajaajilaaf feerraadha. Waaqayyoon tajaajiluu dhanne. Garuu utuu maqaa waaqaa kana dhaga'anii gandaa wal qoodu. Ati gara kana, ati gara kana, ati gara kana, ati gara kana. Gaafuma sanaa galeetan kaaseeni maali yaa Waaqayyoo? Afaan tokko dubbachaa indoom nuti sirraa dhalanne bakka nuti dhala keeti. Afaan garagaraa isaa dubbannu. Indoom isa afaan tokko miti afaan garagaraa yoo warra dubbatan maaltu gargar nu godha? Ati kan kana nyuuti, ati kan kana beluuti, ati kan kana beluuti hin barbaachisu ture. Nummoo utuu afaan tokko dubbannu, utuu dubbanni wal dhageessifannu, innumti lagaan kun wal qoonnu kun maanni yaa Waaqa jedheetan taayifitti gunguma beekta. Gaaf kaaniin baay'ee ofitti gungumeetanii walaloo wayinsim jedhee barreessa beekta. Gaafanitti yaadu qophaan dubbadhaa Salamoon hin maraattee jedhiin of gaafadhaa kan sammuun koo baatu hojjaa koorra caalee qalbii na hunkuraa waliin isaa wallaalee jaarsa raaraa tokko nu gidduu bannaanii hula argatee seenee nu fixe hamaanii ani kanan jedhu Yesuusoo jaalalaa eessaa finne jibba mudaa namaa tokkoof xurumbaa fuuna keenya silaa dhibbaa amma wal guddumni wal cabsuutu hedduu nu turgaa'e maqaa qajeelotaa sababii keenyaatiin garmalee summaa'e jedheen dubbadha beektaa. Maaliif akka yaadni kun nakeetti dhufu hin beeku bargitan. Amma waa'ee tokkummaa kan himuu qabu silaa namoota hangafoota kootu ta'uu qabatu. Namoota guddatantu waa'ee tokkummaa faarsuu qabatu. Sana booddee macaafa qulqulluu keessaa kutaa tokko dubbisa. Waa'ee ijoollee Yaaqoobii fi Esaawu. Yaaqoobii fi Esaawu dubbisa beektaa. Tuman dubbisuudha kan faarfannaan kun naa dhufe. Na booddee faarfannaa kana dhagee kennee faarfannaa sana akka xumuramu goonee Waaqayyo isaa eebbisu Asaffaan baajata isaa hundumaa xumuree otoo waan tokko hin baasin ofii kootee waan tokko hin baafne ofii isaatii baajata kana hundumaa cufee hojjete sana booddee akka YouTube irra oolu godhee kana nan egaa faarfannaa kana irratti dhimma hojjedhee fi rakkina guddaa tokko qabna. Nuti akka hafuuraattis yoo fudhanne gama fooniinis yoo fudhanne ila abbaan gara barbaadetti hiikkachuu danda'a. Inni gara poolotikaattis fudhachuu barbaade isaafis hin ta'a. Gara siyaasaatti kan fudhachuu barbaade. Gargar ta'a kan jedhu hin jiru. Hin ta'a isaafis. Gara keenyas yommuu dhufnu gara hafuuraa yoo dhufnu nuu ta'a. Utuu tokko garuma siyaasaatti yoo dhufne tokko hin taanu taanaan nama faayidaa hin qabu. Gama hafuuraattis immoo utuu lafa aarsaa tokko irra dhaabannu gargar yoo taane. Arsaan keenya Waaqayyo duratti hin fudhatamu bareecha. Nuti asii wal dhiibaa irraa keessa keenyaaf jibba maddisiisaa irraa wanta biraa bakka Waaqayyoon akkas gochaa Waaqayyoon tajaajilachuun soba. Baay'eema soba beektaa. Kanaaf anani tarii guddaadhaan itti mamee dadhabanii miru. Waaqayyo immoo kanuma afaanuma nama kanatti illee xiqquma ishee urgeesse. Tokko haa taanu kana jedhe kana Waaqayyoon lammii makoo sabuma kootiin tokko naa godhaa laata warra tajaajilan tokkotti naa godhaa laata jedheetumanii faarfannaa kana hojjedhee Waaqayyo immoo akka ittiin tokko naa godhu nana mana kanarraan kan ka'edha ture. Garaagarummaa guddaatu nu gidduu jira gama hafuuraattis gama kamiinuu bakka gama kamiinuu rakkina gurguddaa qabna. Kanaaf Waaqayyo tokko nu haa godhuun jira. Waaqayyo tokko nu haa godhu dhugaan. Gareen waliin
Kota 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 Jalala nu faya walin banu halo Kota 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 Tenanis gudda tebe kanu fabulu Kota 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 Jalalif tokkummangidu kenya galu Gooftaan si yaabisu hiika guddaa qaba gaatti keessatti kanatti lafa keesse. Even diraamicha irratti wanti hojjetame illee diraamaan sanarratti hojjetame manaajarri diraamichaan baay'een ajaa'ibsiifadha. Bifan ittiin hojjete jechuudha. Wal dhabdee obbolaa lamaan gidduu jiruun illee haati akka isheen akka miidhamte baay'ee kan ifa godhee mul'isedha. Lammaffaa immoo deebi'anii haadha sana dhiifama gaafachuu isaanii akkasumas immoo deebi'anii tokko ta'uun isaanii hagam akka nama gammachiisu baay'ee diraamaa sanatti mul'ateera. Gooftaan bara baraa isaan yaabbisu sinis gooftaan bara baraa si yaabbisu jechoota baay'ee ajaa'ibsiisan achi keessa ragaa jechoota baay'ee garaa nama tuqan xiinxaluun isaallee kan nama rakkatu baay'ee achi keessa jira. Mee keessattiyyuu akkam goonu laata yookaan immoo akkam goonu ree kan jedhutu baay'ata faarfannaa sana keessatti akkam goonu laata bakka akka goonu isaa akkam maaltu tokko nu godha akkamittiin otoo jiraanne tokko taana kan jedhu baay'ista. Mee ammoo namoonni kanatti aansee immoo maal eegu laata namoonni maal irraa eegu amma immoo maal jechuuf jira waaqayyo mee yookaan immoo ati immoo maal jechuuf jirta mee isa kana otoo dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitee baay'een jaaladha. Sirriidha amma akkuma isaa wallaallanan akkam goonu deema. Gaaffii kana waaqayyo naa deebisa akkam goonudha bakka. Haali yoo laalte inni xiqqaani inni guddaan xiqqaatti qooda karaa agarsiisu karaarraa dha'ee dabsa beektaa. Karaan jireenyaa asiin amma jedhuuni karaan jireenyaa asiin karaan dabaa asiin isa karaa jireenyaatti agarsiisu karaa dabaatti agarsiisa. Asirra qajeelisatu karaa jireenyaa jedhama. Qooda inni guddaan nu gorsuu qabu isumatu immoo nu cabsa beektaa. Kanaaf akkam goona yaa Waaqa. Akkam goonuun jedhee. Amma immoo akkas jechuufan jira yeroo. Akki nuti goonu yoo Waaqayyo jedhe malee maal ta'u. Waaqachuuf yoo karoorsine Waaqayyo yoo jedhe malee hin ta'u. Nuti ofii keenya waa gochuu hin dandeenyu. Amma ani waa karoorfadha. Akkisaa rakkisaadha. Akki nuti goonu hin jiru. Inni guddaan xiqqaatti karaa agarsiisuu dideef nuti wanti goonu hin jiru. Kanaaf yoo inni jedhe hundumtuu tokko nuu ta'a. Hundumtuu nuu mijata. Waan falaa arganna furmaata arganna. Kana jechuun Waaqayyo jennaan tokkoomuun keenya salphaadha. Jaalala argachuun keenya salphaadha. Hundaa'uun keenya salphaadha. Yoo Waaqayyo jedhe. Waaqayyoon jedhu taanaan wanti nuti goonu tokkiyyuu hin qabu. Kanaafuu yeroo gabaabduu keessatti akkas jechuufan jira. Inni haa jedhu. Inni haa jedhu. Inni haa jedhu. Inni haa jedhu fan dhufaa jira. Yookaan inni haa jedhu kan jedhu na dhufaara waan ta'eef na eegaan jedha suma. Egaan daawwattoota keenya turtii nuti faarfataa Salamuun faana taasisne kana fakkaata. Baay'ee akkas hin gammaddan. Gaaffii hedduu akkas hin kaasuudhaaf jirtan abdii guddaan qaba. Warreen gaaffii nu gaafachuu barbaaddan waa'ee isaa baruullee warreen barbaaddan karaa lakkoofsa bilbilaa as jalatti barreeffamu dawwaltanii yookaan bilbiltanii nuus ta'u isas kallattiin quunnamuu dandeessu. Karaa biraatiin faarfataa Salamuun egaa waan baay'ee karoorsee jira. Waan baay'ee fuula isaa fuuldura kaa'ee jira. Mul'anni inni qabu dhaloota hunduma bira macaafa qulqulluu kana biraan ga'uudha. Kanaaf deeggarsa kamiiniyyuu bukkee dhaabachuu warreen barbaaddan muuziqaadhaan haa ta'u akkasumas maallaqaan haa ta'u deeggarsa gorsaatiin haa ta'u deeggarsa yaadaatiin biyya keessaa fi biyya alaa warreen jirtan mucaa ola deemaa akkas guddatu kana bukkee dhaabadhee aan hojii Waaqayyoo gahee koo nan baadha warreen jirtan hundumti keessaniyyuu mucaa kana deeggaruu dandeessu. Warreen kaleessa mucaa kana deeggaran har'a hin boonu bakka isaan jiran umtuutti hin irranne iddoo isaaniitti hin banne. Ammallee isaan waan isa gargaaraniif wanti isaan jireenya isaanii hin gadi hir'atan hin jiru itti dabalanii jiru waan malee jechuudha. Kanaaf sinis illee duukaa dhaabattanii akka isaaf kadhattan akka isaaf waa'ee isaatiif Waaqayyotti akkasin dabarsanii kennitan tajaajilli isaa kana caalaa akka bal'atuuf immoo gumaacha guddaa akkasin gootan abdii guddaa qabna. Gamanumaan deeggarsi keessan akka itti cimu isiniin jenna. Namoonni fiilmii kana ilaaltan immoo yookaan immoo namoonni dhuga-baatii kana ilaaltan immoo KANENUS FILMS subscribe akka gootan akkasumas like share akka gootan commentii isin nu barreessitan nu jajjabeessa. Gooftaan bara baraa isin haa eebbisu. Guyyaa guutuu har'aan wajjin dadhabaa kan ture ibsaadhaan akkasuma meeshaa garaagaraa qindeessuudhaan Daawit Kabaa baay'ee isa galateeffanna. Kaameraan keenyaa fi editarri keenya Saamu'eel Girmaati. Gooftaan bara baraa ayyaana isaa isiniif haa eebbisu. Waaqayyo waaqni jiraatan si haa eebbisu. Nagaa ta'ii sol. Eebbifamaa akka isna.